way badaan way ummata salaaleemo way badaan way dargaggoota nyawa balayen keenya gartee mi haadhatee gartee miti gocho manni kun nurra raawwate gocha duguugga sanyi nurra raawwatan akka namni isaan boodaan gartee ol ka'ee gartee namni biqilee addunyaa irra hin jiran ummata naftanyaan gartee naftanyaan naftanyuma naftanyaa araas baruus naftanyaadha manni oromoo kagartee waan dandeessan kagartee diinagdee qabu kagartee dandeettii sammuutiinis kagartee humna waraana arga qabus bakka jirtan ummata salaaleetiif sagalee ta'a ummata salaalee kana cinaa dhaabbata ummata salaalee kana baraara yaa obboleeyyan keenya gartee miti obboleeyyan keenya dhumaa jiran obboleeyyan keenya dhumaa jiran abbootiin keenya dhumaa jirti dhumaatii ta'e tanaa bakka jirru mara sagalee walii ta'uun dirqama oromummaati namni oromoo taa'ee gartee miti gocha isaan kanarra dalagamu jiru kan as bee hin dubbanne hayyoonni keenya beektotiin keenya guutuun gartee mi obboleeyyan keenya gartee hamataa gartee osoo iyyaan gartee laalanii if harkanii mataa irraa muranii kun qottoo kanatti naqanii mataatti gartee miti gartee mataan muru jiran dheengadda kanaan dura gartee bollagatte harka nurraa jiranii harka keenya fannisanii mataa fi harka gartee nu fannisanii dhiichisuu turan ummanni kun gaafa san gartee miti ummanni oromoo gaafa san addi bilisummaa oromootillee gartee waraanni bilisummaa oromooillee ka gartee ona san keessa jiran jaanii ummanni beeku akkasitti achitti mataa muranii harka muranii walitti hidhanii gartee mukatti kaaniif dhiichisuu ni turan achirra nu laallatan arraas gartee ummata salaalee gartee miti ummata salaalee gartee miti ummata salaalee kana obboleeyyan keenya bakka jirtan maraa sagalee haa walii taanu mee gartee namnummaan ummata ijoollee tana ijoollee xiqqoo tana gartee mi daa'ima kana arge ka daa'ima kanarra gocha akkana kana hojjete gurguddaa gartee fiigee duraa baatu ni baafata gaara galee warri humna qabu hayyee dullootiin loon warri gartee humna hin qabne ka duraa fiigee baafachuu hin dandeenye qabeenya isaanii saamanii kaan gaara galchanii mee yaa obboleeyyan keenya bakka jirtan hundaa sagalee taaf sagaleedhaan wanti nurraa eegamaa gartee miti nuti sagalee ta'uuf warri biyya namaa jiru martiin sagalee taaneef diinagdeedhaanis ummata san gartee cinaa dhaabbannee ummata habuqqeessan qubsiisu ka gartee meeshaa waraanaa barbaadu meeshaa binneef addi bilisummaa oromoo tayyaan sunis numan jirree gartee tanumarattu nu galti dheengadda wallaggaan bakka isaan jiraatan keessatti waan sana hojjetanii arra salaalee keessatti hojjetanii addi bilisummaa oromootti jirmachuu qabdi bakka jiran mara